أنا توس بكان بكان أنا بكو وتدنا كداني تبكو نكي هرارانا كوتينا في مدانا مالنا نيد بسا كارما كيكنا مالنا نيد بسا كارما كيكنا فايساكو كان فوليف كفورا إذا درت تنبرا فايساكو كان فوليف كفورا يسوع إذا درت تنبرا Nagaan abbaa nagaan ilmaa nagaan afura qulqulluu sadan waaqayyo tokko bakkaaf lafa isin jirtan naannoo isin keessa jiraattan hundumaatti dachaa daddabalee isin haa ta'u. Obboloota koo hafuuraa jaallatamtoota gooftaa biyya keessaa biyya alaatti kan argamtan waldaa ifa waaqayyo addunyaa keessa kan jirtan kaaba kibba ba'a lixa kan jirtan nagaan Kiristoos nagaan Masii jiraataa nagaan ilma waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u. Obboloota koo hafuuraa Egaa waaqayyo san gargaaree araarasaa ayyaanasaa hafuurasaa humnasaa dandeettiisaa isa guddaa nuuf kennee bu'aa bayii hedduu haala ulfaataa haala rakkisaa hundumaa keessatti wajjin ta'ee isa harka keenya nu qabee akka nu jiraannu akka nu mul'annu akka nu isa galateeffannu isa nu godhe waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Baga jiraattanii baga yeroo kana geessanii baga sa'aatii kana geessanii yeroon kun yeroo waaqayyooti guyyaan kunis guyyaa waaqayyooti bara nuti itti adeemnus bara waaqayyo keessa jirudha bara nutis keessa jiraanne waaqayyoon galateeffannudha maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u jecha egaa akkuma beekamu guyyoota har'aa waaqayyoon walii wajjin akka kadhachaa turreen beektu ammas waaqayyoon kadhachaa jirra waaqayyo haala rakkisaa haala rakkifne haala ulfaataa haala ulfaanne keessatti nu wajjiniin jira yeroo waaqayyo nu wajjin jiru kana keessatti nu immoo waaqayyoon barbaaddanne waaqayyoon argachuun dirqama keenya ta'a sababni isaa waaqayyootti dhiyaadhaa innis isinittiin dhiyaataa jedhamee caafamee jira waaqayyoon barbaaddadhaa innis isiniif hin argama jedhamee barreeffamee jira waan ta'eef nu waaqayyoon barbaaddanna waaqayyoonis kadhanna waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Egaa akkuma torbee darbee beekamu torbee darbee sagalee waaqayyoo irra dhaabbadhee kanan dubbachaa ture waaqayyoon eeggachuu waan jedhu irratti Ambaaqoon boqonnaa 2 walii wajjin laalaa turre waaqayyoon eeggachuu waaqayyoon lafuma dhaabbatanii iddooma jiraatanii biyyuma keessa jiraatanii waaqayyoon eeggatanii isa eeggatan sana immoo argachuudha isa eeggachaa turan sana immoo fudhachuudha jechuudhaan torbee darbee walii wajjin laalaa turre egaa haa ta'u iyyuu malee namni waaqayyoon eeggatu nama obsa qabu nama waaqayyoon dhaggeeffatu nama yaada waaqayyo keessa jiraatu jennee laalaa turre haa ta'u malee guyyaa har'aa immoo kan nuti walii wajjin laallu mata duree akkas jedhu irratti walii wajjin waaqayyoon dubbii isaa yookaan sagalee waaqayyoo ilaallee waaqayyoon yeroo itti waliin kadhannu ta'a kadhannaan kee dhaga'ameera mata duree jedhu irratti walii wajjin laallu maal kee dhaga'ameera kadhannaan kee dhaga'ameera egaa biyya lafaa kanarraa ammas ilaaltanitti
hardii dachee gadii kanarratti biyya lafaa maqaan isaa biyya lafaa jedhamu kanarratti kadhannaan namoota baay'ee akka dhaga'amu yookaas akka dhaga'amee hojiirra oolchu kan barbaadu namni tokko nama Waaqayyoon kadhatudha. Nama kadhatu miti. Nama dachee lafaa kanarraa deemee maallaqa yookiis mana yookiis waanuma isa barbaachisu kadhatu miti. Nama Waaqayyoon kadhatutu Waaqayyoon argata. Sababni isaa namni yommuu Waaqayyoon barbaadu barbaacha isaa keessatti isa barbaadu sana argata. Inni immoo Waaqayyoodha. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame ta'u sagalee Waaqayyoo keessaatii kanan dubbisee guyyaa har'aa waa'ee kadhannaan dhaga'amu irratti walii wajjin laallu macaafa Luqaas wangeela Luqaas jechuudha. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoobsa 13 kaasnee yoo dubbifanne ergamichi immoo itti dubbatee yaa Zakkaariyaas hin sodaatin Waaqayyoo kadhannaa kee dhaga'eera. Elsaabeex ati manaan kee ilma siif hin deessi. Maqaa isaas Yohaannis jettee hin moggaafti. Ameen. Kanuma irratti dubbachuu barbaada. Macaafa qulqulluu keenya kana keessatti namoota bar tokko waggoota guuranii yookiis lafa kanarraa umurii dheeraa jiraatanii isa barbaadan hin arganne tokkotu ture. Isaanis Zakkaariyaasiif Elsaabeex haadha manaaf abbaa manaati jechuudha. Baratitti dhume, yerootitti dhume, waggoota lakkaa'uun kan ja'an dhufee darbu miti, kan torbaniin dhufee darbu miti, waggaadhaan Yesuus Kiristoos gooftaadha. Waggoonni jara kanaa baay'eedha. Akka macaafni qulqulluun jedhutti lafa guuraniiru jedha. Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan ta'u. Haa ta'u malee Zakkaariyaas bara Heroodis mootiin Yihuudaa biyya bulchaa turetti balbaloota luboota kutata keessaatii mana qulqullummaa keessatti nama deddeebi'ee Waaqayyoon kadhachaa, Waaqayyoon sodaachaa, ulfina Waaqayyoo keessa nama deddeebi'aa turedha Zakkaariyaas. Haa deddeebi'u malee deddeebii isaa keessatti hamma yeroo Waaqayyoo ga'utti yaada qajeelaadhaan, amala qajeelaadhaan, hojii qajeelaadhaan, hojii mana qulqullummaa yookiis lubummaa mana qulqullummaa hojjechaa ture. Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan ta'u. Hojii lubummaa yommuu hojjechaa turetti guyyoota tokko keessaatii guyyaan itti aarsaa Waaqayyoof dhiyeessan jira ture. Guyyaa kana keessaa luboonni mana qulqullummaa ixaa mukaa buufataniitu mana qulqullummaatti ol seenu turan. Yommuu ol seenanii akkaataa qulqullummaa isaaniitti akkaataa itti aarsaa Waaqayyoof dhiyeessan waan qabatan qabatanii amala gaarii qajeelfatanii mana qulqullummaatti ol seenu. Haa ta'u malee ixaan gaafa Zakkaariyaas irra bu'u Zakkaariyaas mana qulqullummaatti ol seenu. Yeroo mana qulqullummaatti ol seenu Zakkaariyaas namoonni baay'een bakkeedha waan kadhataniif kaan keessaa immoo waan Zakkaariyaasitti har'a mul'anni haaraan dhufe isaanitti fakkaate. Waan tokkoon dubbadhee darbu barbaada. Bara mul'anni dhaloota jalaa dhokate, bara dhalootatti dukkanni ta'e, bara dhalootaaf hin ifne siif mul'anni haaraan maqaa Yesuus Kiristoosiin isin yaadu. Mul'ata haaraan isin irratti ajaju. Mul'ata moofa'e miti. Mul'ata barri isaa irratti darbe miti. Mul'ata sii ifuu dide miti. Har'a mul'ata haaraa maqaa Yesuusiin. Mul'ata sagalee haaraa qabu. Mul'ata ergaa haaraa qabu. Mul'ata jecha haaraa qabu. Mul'ata faarfannaa haaraa qabu. Mul'ata lallaba haaraa qabu. Mul'ata dubbii haaraa qabu maqaa Yesuusiin isin irra kaa'e. Yesuus Kiristoos gooftaan. Gama tokkoon raawwii Waaqayyoo eeguu dadhabaa jira Zakkaariyaas. Haati manaan isaallee akkasi. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Yeroo yaadatamuu gaafa dhufu kadhannaan isaa yookiis kadhannaan kanaan dura kadhachaa ture walitti qabamee gaafa dhufu
waaqayyo ittime gaafa dadhabu amma ergamaatti erge. Ergamaa akkamitti erga? Ergamaan gara isaa dhufeetu yaa Zakkaariyaas hin sodaatin. Waaqayyo maal kee dhaga'eedha? Kadhannaa kee dhaga'eedhaan. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Kadhannaa kee dhaga'eera waaqayyoodha. Egaa maaliif akkas jedha? Yeroo tokko namoonni baay'een kadhannaa akka baluutti kadhatanii waaqayyo naa raawwachuu didee jedhu. Kadhannaan akka baluutti kadhatamuu miti. Waggoota baay'ee amananii kadhannaan naa raawwachuu didee jedhu. Waggoota baay'ee amananii miti. Dhaggeeffadhaa, Yesuus Kiristoos gooftaadha. Waggoota baay'ee jilbeenfatanii soomaaf sagadaan kadhatanii kadhannaan naa raawwachuu didee jedhu. Kadhannaan akkas miti. Waa tokkoon isinitti hima. Kadhannaan amantiidhaan godhamu isa dhukkubsataa maal godhaedha? Hin fayyisaa jedha sagalee Waaqayyo. Wangeela Luqaas keessatti Wangeela Luqaas boqonnaa 16 lakkoofsa 14-15 dubbifattan sagalee Waaqayyoo yommuu dubbatu kadhannaan dhukkubsataadhaaf kadhatamu. Kadhannaan warra abdii dhaban warra obsa fixaniif kadhatamu. Maal godha? Hin fayyisaadha. Hin fayyisaadha. Maqaa kooti waan isin na kadhattan ani isiniif nan raawwadhaa'edha. Waa'ee kadhannaa keessatti isin maqaa kooti na dhaamarrataa nyaattu inni garuu waayyuu isin hin godhuedha. Kadhannaa amantiiti kun. Abrahaam Waaqayyotti ni amaneedha. Waaqayyo immoo maalitti lakkaa'eefi jedha? Qajeelummaatti lakkaa'eefedha. Amantiidhaan kadhate malee Abrahaam sanyiidhaan, qomoodhaan, qabeenyaan, bifaan, amalaan hin kadhanne Waaqayyoon. Amantiidhaan kadhannaa amantii Waaqayyo nuuf haa kennu. Ergamaa Waaqayyoo nama lafarra guure kana yookaas nama bara fixe kanaan dhufeetu maal kee dhaga'ameera? Kadhannaan kee dhaga'ameera, sodaatiniidha. Kana jedhee haati manaan kee ulfoofti ilma sin deessi. Maqaa isaa Yohaannis jettee moggaafteedha. Yohaannis jechuun immoo namoota hundumaaf maal ta'a? Fayyisaa ta'a. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Ati garuu mataa isaarra maal hin gahin? Qarabaa hin gahin. Inni humna Elsaa'i raajichaa qabaayedha. Saba baay'eef dhaloota baay'eef nama karaa agarsiisu hin taa'edha. Bara keenya keessa hin amanne malee dhalootatti karaa agarsiisaa hin jiru. Bara keenya keessa hin faarfanne malee faarfannaan keenya bakkeedhaan mul'ate malee keessaan Waaqayyotti mul'achaa hin jiru. Sababni isaas kadhannaan amantii malee godhamu hiika hin qabu. Kadhannaan amantiidhaan godhamu garuu hiika qaba. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Hiika guddaa qaba. Kanaaf Zakkaariyaas haati manaan isaa maal taateen? Ulfooftee ilma deesseetti. Kun raawwii Waaqayyooti. Kun dubbii Waaqayyo dubbatetu raawwate. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Hiikumti sagalee kanaanii kanan dubbadhu kadhannaan kee yommuu siif raawwatamu maaltu siif ta'a jedheen dubbadhu. Yommuu kadhannaan kee siif raawwatamu namoota baay'eedhaaf kadhannaan hin raawwatamne, waldaa keessatti hin raawwatamne, dhuunfaatti hin raawwatamneef, biyya keessa jiranitti hin raawwatamneef, hojii isaan hojjetantu hin raawwatamneef, gaa'ila isaaniitti hin raawwatamneef, Yesuus Kiristoos gooftaadha. Waan isaan yaadantu hin raawwatamneef maal si barbaachisa? Raawwiidhaaf kadhannaa si barbaachisa. Yeroottis yeroo malee Waaqayyoon kadhachuun si barbaachisa. Bara Daani'eliif kadhannaan isaa raawwate tokko mootichi waa'ee Daani'eliif ajaja baasa ture. Daani'el immoo waa'ee isa mootiin ajaja baasuu dubbachaa hin jiru. Waa'ee isa Waaqayyo isaaf ajaja baasuu dubbachaa jira. Inni kaan nyaatee dhugee, inni kaan booka sirrii yookiis cooma sirrii muree nyaata. Daani'el xomoxxoo yookiis biqilaa lafa keessaa biqilu nyaatee warra furdatanii warra cooma nyaatan caalee argama. Warra dhugaatii waynii warra bebbeekamoo dhugaatii dhugan caalee argama. Nama Waaqayyooti. Yesuus Kiristoos
galanni guddaan isaaf haa ta'u. Haala mijeeffachuu Waaqayyo wajjin walitti nu baasu. Kadhachuun garuu Waaqayyo wajjin walitti nu baasa. Bara akkasiin raawwachee jechuun Waaqayyotti nan baasu. Har'uma guyyaan fayyinaa waan ta'eef nutti dhiyaateera waan ta'eef isa nutti dhiyaate kana fudhachuutu nurraa barbaachisa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame ta'u. Yeroo tokko tajaajila lafarraa nama wajjin deemne. Nama guddaa tokkotu jaartii tokkoof kadhata ture. Yesuus Kiristoosiif galanni guddaa ta'u. Kadhateefi jaartiin afurri hamaan irraa iyyee of danda'anii ka'anii eenyummaa isaanii baranii jennaan amantanitti Waaqayyotti akka inni sin fayyisu amantanitti jennaan yaa ilma koo ani waggaa 20 amanuun koo har'a hin amanne tureera erga namaneedhan ammanni waa'ee bara amantii isaanii gaafate osoo hin taane har'a guyyaa fayyina isaanii maal keessa akka isaan jiran ba'a akkamii baata akka isaan turan ba'ichi moo akka isaan irraa dhabame sana dubbachaa jira. Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan ta'u. Jaartiidhaaf ergaan kun waan hin galleef ani amanuun koo tureera ilma koo jedhaniitu isaaf deebisu turan. Bara baay'ee namoonni amananii jooraa jiru. Abdii dhabaa jiru, obsa dhabaa jiru, kiristaanummaa gadhiisaa jiru. Haleluuyaa. Isa Waaqayyoof hojjetan irra biyya lafaatiif hojjetan caalchisaa jiru. Sagalee Waaqayyoo akkasidha. Caalchisaati hojii koo hojjedhaa jedha malee caalchisaa hojii keessan hojjetadhaa hin jedhu. Ilaalaa garaagartummaa biyya lafaa keessa jiru. Biyyi lafaa nu garboomfatee biyyi lafaa garba nu godhatee hojii Waaqayyoo sanu caalchifnee hojjennu irra isan ofii isaati caalchisee nu hojjechiifatutu caale. Kun beekamaadha. Haleluuyaa. Egaa har'a waa tokkoon dubbachuu barbaada. Isa Waaqayyoo jedhutu siif raawwata siif. Yeroo Waaqayyootu ga'e waan ta'eef. Isa Waaqayyoo dubbatetu siif raawwata siif. Yeroo Waaqayyootu ga'e waan ta'eef. Isa Waaqayyoo siin jedhutu siif raawwata. Yeroo Waaqayyootu ga'e waan ta'eef. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame ta'u. Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan ta'u. Mee gaafa Waaqayyoo sanni siin jedhe siif raawwatu maaltu siif ta'a? Gaaffii keetu deebii siif argata. Yesuus Kiristoos gooftaan. Gaaffii deebii argatu kana. Haleluuyaa. Gaaffii dhala namaa isa deebiin qabne kanatu sassaabamee deebii namaaf argata. Abrahaamiin bara kakuu eegaa ture keessatti kakuun Abrahaam utuu eeguu lafarra jalaa ture. Haa turuyyuu malee utuma inni kadhatuyyuu mul'anni gargar cite. Waggaa 25 Waaqayyo ittiin dubbatu akkuma kanatti saxxadee masalaale Waaqayyo. Zatti jedhee akkasumatti isa laale. Ilaaluu Waaqayyo deebii guuree dhufuuf. Ilaaluu Waaqayyo callisechuma nafas miti. Deebii guuree dhufuuf, deebii fidee dhufuuf. Nama abdii kutatee waggoota lakkaa'ee, bara lakkaa'ee, yeroo lakkaa'ee fixeeni. Abrahaam sodaatiin ani gaachana keetii gatii kee baay'ee guddaa godhaa jedheen Waaqayyo. Maal kee gatii kee guddaa godha jedhe. Gatii namaa isa gatii nama tokkitti itti ilaalamu kumaatamaa miliyoonaan lakkoofse Waaqayyo gaafa kee. Gatii kee guddaa godha jedhee dhiise miti Waaqayyo. Dhuguma akka jedhe gatii Abrahaam guddaa godheera. Sanyii isaatti dabarseera. Abrahaamiin eebbi dhufeera. Itti dabalee Yisihaaqiin eebbi dhufeera. Yaaqoobiin eebbi dhufeera. Eebbi walirraan ciccinne walitti fufee dhufeera. Inni garuu yaada tokko waan tokko yeroo inni ofirratti yaadee ofirratti karoorsee qopheessetu jira. Maalidhaan nama mana kootti galu nama Ebenezer nama Damaasqoodhaa dhufe. Galaa mana kootiitu na dhaalaa jedhe. Garuu galaan hin dhaalle. Abrahaam isa dubbate isa godhe isa Waaqayyo jedhetu dhaale malee ormi hin dhaalle. Yeroo tokko kadhannaan keenya
qabeenya keenya ta'u gaa'ila keenya ta'u lafa keessa jirru biyya keessa jirru ta'u orma nun dhaalchisu numaan nu dhaalchisa ormaaf hin kennu eebba keenya numaaf kenna qopheesse. Haleluuyaa. Kanaaf Abrahaam namni yeroo isaa barri isaa dhume isa Waaqayyo jedhe bira geera raawwii argeera Abrahaam. Waggoota amma kana taa'ee raawwii arge obsa fixxee jirtaa raawwiidhaaf. Onkoo raawwiin qabu jechaa jirta ammatti. Dhukkubsattee raawwii fayyinaa dhabdee hidhamtee hiikama dhabdee barbaaddee bira ga'uu dadhabdee Waaqayyo isa bara dheeraa tureen sii raawwadha jedha. Waaqayyo isa waggaa dheeraa tureen sii raawwadha jedha. Waaqayyo isa yeroo sitti fixeen sii raawwadha jedha. Yeroon kee argameera humna dhiiga holichaatiin. Yeroo raawwii keetii argameera. Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan ta'u. Yeroo raawwii guyyaa raawwii sa'aatii raawwiitu ga'e ammaa kaasee maqaa Yesuus Kiristoos lafa jirtanitti kadhanni keessan dhaga'amu warra. Hadhaga'amu kadhannaan kee Waaqayyo kadhannaa kee hadhaga'u. Jilba kadhannaa kee hadhaga'u. Arraba kadhannaa kee yaada kadhannaa kee hadhaga'u Waaqayyo. Hadhaga'u Waaqayyo. Yesuus Kiristoos galanni guddaan ta'u. Namoonni baay'ee waldaa kiristaanaa dhaqanii waltumsaa osoon taani wal arrabsaa wal coqqolaa somaaf sagadaan guyyaa meeqa kadhachaa jecha ulfaataa walirra kaa wal madeessaa wal machaa Waaqayyo dhaga'eera ni galu. Kana Waaqayyoon dhaga'u kadhannaan lapheedhaan kadhatamu kadhannaan yaada hafuura qulqulluutiin kadhatamu kadhannaan yaada Waaqayyoo keessaa of keessaa qabu utuu ati jijjiiramtee jirtu warra kaaniin jijjiira. Utuu ati waan biraa eegaa jirtu isa kan biraatu siif raawwatama. Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan ta'u. Kanaaf kadhannaa keenya keessatti yeroo baay'ee waa'ee isa nu bira jiru laalu miti. Isa nu bira jiru rakkataadha yoo ta'e kadhachuuf qabnu. Waa'ee isa nu biraa beela'ee haasa'u miti kadhannaa keessatti. Isa nu biraa beela'ee quubsuu qabna. Laara laba sfera laba shima mandobara laba dona makia. Waa'ee isa nu biraa dhabee haasa'u miti. Inni nu biraa dhabee akkuma keenya yoo ta'e burqabaachuu danda'a waan ta'eef. Kadhannaa keenya keessatti yaadachuu qabna. Kadhannaa keenya keessatti ofirraa hafnee dhalootaaf ta'uu qabna. Namoonni baay'een jilba kadhata raajota baay'eedhaan jiraatu. Naa kadhadhu jedhu. Sii kadhachuun isaa gaariidha. Atis ofii keetii kadhachuun dirqama. Ofii keetii of danda'uun dirqama. Sagalee Waaqayyo akkas jedha Maatewos 7:7 irratti kadhadhaa isiniif hin kennama. Barbaadan argattu jedha. Balbala rukutaa isiniif hin banama jedha. Kan barbaaduuf hin kennama. Kan kadhatuufis hin kennama. Balbala kan rukutuufis hin banama jedha. Kadhadhaa isiniin jedha. Malee namni isin yaa kadhatu hin jiru. Kadhadhaa isiniif hin kennama. Isumaaf kennama jedha. Waan ati barbaadutu siif kennama yoo kadhatte. Waan ati feetutu sii raawwata yoo kadhatte. Hin kadhattu taanaan jilba kadhataan qabdu taanaan Yesuus Kiristoos gooftaa. Waaqayyo kan nama duwwaadhaan sin jiraachisu kan keetiin si jiraachisa dachaa godhe. Akka kan keetiin jiraattu hin dagatin. Akka kan keetiin of dandeessu hin dagatin. Waaqayyo kadhannaa keenya ga'a waan ta'eef. Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan ta'u. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame ta'u. Haleluuyaa. Waaqayyo gatii kee kaffala. Lammaffaa irratti Waaqayyo gatii kee maal godhaa? Hin kaffala. Ermiyaas 29 lakkoofsa 10 irratti yoo dhaqxan ilaaltan Waaqayyo gatii Israa'elootaa waggaa 70 biyya Baabiloonitti kaffalan tokko lama jedhee lakkaa'ee kaffale Waaqayyo. Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan ta'u. Mee ilaalaa Ermiyaas boqonnaa 29 lakkoofsa 10 kaastanii yoo dhaqxanii dubbifattan ergaa Waaqayyo akkas jedha. Waaqayyo akkuma dur dubbate akkuma dur dubbadhee ture waggaa 70 mootiin Baabilooniif erga hojjetanii booda isaan nan yaadadha. Akkuma dur isaan abdachiisee ture gara biyya kaanittis isaan nan deebisa. Yaadan isaaniif yaade anuma duwwaatu beeka. Innis yaada nagaati.
fi yaada wanta isaan gara fuula duraatti eeggatan isaaniif raawwachuuti malee yaada isaan balleessu miti. Yommus isaan gara kootti deebi'anii maqaa koo hin waammatu, anaanis hin kadhatu, anis isaaniif nan dhaga'a jedhe Waaqayyo. Anis isaaniif maalin godhaa? Nan dhaga'a. Kun yaada Waaqayyooti, akeeka Waaqayyooti. Waggaa 70 erga mootii Baabilooniif hojjetanii, erga achitti gatii guddaa kaffalanii bu'aa tokkotu hin argatin. Dhala bu'aa qabu, qabeenya bu'aa qabu, hojii bu'aa qabu, dafqa bu'aa qabu tokkotu hin argatin. Waggaa 70 guutuu mootii Baabilooniif gatii guddaa kaffalan. Erga isaan kaffalanii kana booda gatii isaaniin kaffalaa jedhe Waaqayyo iddoo kanatti. Gatii isaaniin kaffala. Erga hojjetanii booddee ani isaan maaliin godha? Nan yaadadhaa jedhe. Nan yaadadha. Bara keenya keessa akkamitti akka yaadatamnu hin beeknu. Akkamitti akka mannu garuu beekna. Akkamitti akka deemnu garuu beekna. Akkamitti akka hojjennu garuu beekna. Akkamitti akka yaadatamnu garuu hin beeknu. Yeroo yaadatamu Waaqayyo amma waan ta'eef Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u. Yeroo Waaqayyo gatii Israa'elootaa lakkaa'ee deebisu waggaa 70 hin ga'e. Waaqayyo akkas jedhe. Yeroon isaanii gaafa ga'u yaadan isaaniif yaade anuma qofatu beeka jedhe. Innis yaada nagaati. Yaada wanta isaan gara fuula duraatti eeggatan isaaniif raawwachuuti malee yaada isaan balleessu miti jedhe. Yommus isaan ana Waaqayyoon hin kadhatu jedhe. Ani immoo Waaqarraan kadhata isaaniif dhagaa'e. Kadhata isaaniin isaaniif dhagaa'e. Waaqayyo kadhannaa kee dhaga'eera ammas. Kadhanni kee dhaga'amaa jira. Dhageessisi, akka dhageessistuutti dhageessisi. Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u. Namoonni baay'ee waggaa baay'ee hojjetaniitu waan kadhanni isaanii hojii baay'ee hojjetetti fakkaata. Lakki waggaa baay'ee hojjechuu fi kadhanni kee baay'ee hojii hojjechuun garaagari. Waggaa baay'ee kanatti hojjette biyya lafaaf malee Waaqayyoof miti. Ammallee namoonni baay'een hin fo'amne, ammallee namoonni baay'een hin bitamne, ammallee namoonni baay'een addan baane. Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u. Yeroo tokko waa tokkotu na dhiba. Waldaa kiristaanaa keessatti namoonni baay'een oolfadhu lubbuu kee yommuu ittiin jedhan akkamitti akka lubbuu isaanii oolfatan hin beekan. Yoo waldaa dhufaatii ta'e yeroo namni lallaba fixu, kadhata fixuuf ka'u, xumuruuf ka'u gasaggasanii sa'aatii isaaniif mijatetti dhufu wanti hundumtuu jala darbeera. Maaliif sa'aatii akkasitti dhuftee yoo jedhan isa akkasitti akkas na godhe, isa akkasitti akkas ta'e mana koo keessaa akkas wallaaqixxaachuu dide kanaaf hin tureedhu. Erga dubbiin Waaqayyoo lallabame, faarfatame, kadhatame dhufaniitu wal bira darbu. Ilaalaa, wal bira darbu. Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u. Dubbiin Waaqayyoo gaafa dubbatamu, yeroo dubbatamu qophaa'ota ta'uu fi isa qophaa'ee jiru keessa of galchuudha. Irraa gargar ba'u miti. Sabni Israa'el yommuu fudhattan ilaaltan asitti bu'aa ofiif hin taane, mootii Baabilooniif garuu bu'aa ta'an, bu'aa buusaa turan, isaaf hojjechaa turan, humni isaaniichitti dhumeera. Yeroon isaaniichitti dhumeera. Waggaa 70 jechuun guyyaa 7 jechuu miti. Waggoota dheeraadha. Waaqayyo garuu isaaniin nan yaadadhaa jedhe. Bakka gatii isaaniin kaffala, amma gatii kaffalaa turanidha. Mootiin kun gatiin kaffalleef amma garuu gatiin kaffalaaf jedha. Waaqayyo gatii kee kaffalaa jira. Biyya lafaa kana keessatti hammati gatii kaffalte caala amma Waaqayyo gatii sii kaffaletu caala. Hammati hojjette caala amma Waaqayyo siif hojjetetu caala. Hammati jiraattu caala amma Waaqayyo si jiraachisutu caala. Hammati jireenya eegdu irra amma Waaqayyo jireenya siif karoorsee jireenyicha keessatti si qopheessaa jirutu caala. Maqaaleen Yihuudaa Yesuusin ergaan kun sin haa ta'u. Akkuma jedhe Waaqayyo yaada dudda duubaa fuudhee yaada duratti dabarseera.
karoora Israa'eloota sadudda dubaa fuudhee fuulduratti dabarseera. Yaadan isiniif yaade anuma duwwaatu beeka. Innis yaada nagaa ta'uu isaatti himeera. Yaada wanta isaan gara fuula duraatti eeggatan akka isaaniif raawwatu isaanitti himeera. Yesuus gooftaadha. Kanaaf itti deebi'anii kadhatanii innis itti deebi'ee yaada isaaniif raawwateera. Firoota tokko yooti gara Waaqayyootti deebite malee Waaqayyo sitti hin deebi'u. Obboleessa ko obboleettii ko yoo Waaqayyo ati gara isaatti deebite halkan guyyaa waa'ee isaatiif yaadde Waaqayyos waa'ee keef si yaadeera. Dhuguman sanitti namoonni baay'een jechoota tokko waldaa kiristaanaa gadhiisanii deemu. Waldaa kiristaanaa gadhiisuun inni kun fedhii keedha. Waaqayyoon gadhiisuun garuu badiisa keedha. Dhuguman sanitti Waaqayyoon gadhiisuun badiisadha. Waldaa kiristaanaa gadhiisuu garuu hin danda'amu. Abaluun jibbanii gadhiisuun hin danda'amu. Abaluu tuffatanii gadhiisuun hin danda'amu. Dubbichi garuu waa'ee abaluu sanaan laallatu. Eenyuun laallata? Waa'ee dhimma koo laallata. Waa'ee lubbuu koo laallata. Yesuus ofii isaatii lubbuu kennee lubbuu waan oolcheef lubbuun koo oolfachuun na barbaachisa. Dhaloota oolchuun na barbaachisa. Waa'ee lubbuu natti kennameef Waaqayyo na gaafata waan ta'eef. Oolonni tika jala jirtu. Tika jalatti waan eegamtuuf bineensa maan dhufee nyaatu. Tiksee dhugaan jedha Yohaannis. Oolota isheetiif maal laattidha? Lubbuu laatti. Kiristaanni bara keenya lubbuu laachuu irra amanaan bara keenya lubbuu laachuu irra birrii laachuu filatu. Birrii laachuutu filatamaa osoo hin taane dabarsanii lubbuu ofii kana Waaqayyotti kennachuutu dirqamadha. Yesuus Kiristoosiif galanni guddaa ta'u. Birriin lubbuun bitu. Amantiin garuu lubbuu bita. Amantiin kan lubbuuti. Lubbuu ofii ittiin oolfatu. Lubbuu ofii ittiin baraarratu. Lubbuu ofii ittiin eeggatu amantiidha. Yesuus Kiristoosiif galanni guddaa ta'u. Amantii akka nama birrii baankii kaayetti achitti hin eegani. Amantiin lubbuu ittiin eeggatu maqaa Waaqayyoo kan eebbifame ta'u. Kanaaf amantii keenya eeggachuun amantii keenyaan iddoo Waaqayyoon nuun jedhe dhaabannee eeguun dirqama koof dirqama keessan ta'a. Raawwii Waaqayyootiif maqaan isaa bara baraan kan eebbifame ta'e. Inni kan biraa kadhannaan kee dachaadhaan siif deebi'eera qabxii sadaffaa irratti. Kadhannaan kee maaliin siif deebi'a? Dachaadhaan siif deebi'eera. Iyyoob boqonnaa 42 lakkoofsa 12. Iyyoob nama baay'ee rakkina gurguddaa keessa turedha. Iyyoob nama ofii isaafuu obsa fixedha. Iyyoob nama qabeenyi isaa dachaa tokko kan inni qabu harkaa dhumedha. Waaqayyo garuu gaafa deebisu qabeenya Iyyoob dachaa godhee eebbise. Dhala isaa dachaa godhee eebbise. Kadhannaan kee dachaadhaan gaafa deebi'u haati manaanis akkasittiin jetti. Ati akka warra gowwootaatti yaadda. Foonni keessa dhume, qabeenyi keessa dhume, dhalli keessa dhume. Amma yoomiitti Waaqa kana duukaa deemtaa yeroo shan jettee Iyyoobin mogolee busuuf jecha akkasitti dubbatte. Ati garuu akkamitti Waaqa guddaa hamma kana ga'utuu hin qabu. Jecha warra gowwootaa haasofta akka warra gowwootaatti naasayin. Waaqayyo hin kennaa fudhachuus hin danda'a. Jedhee Iyyoob isheedhaaf hin deebiseera. Mee Iyyoob boqonnaa 42 lakkoofsa 12. Waaqayyo bara jireenya Iyyoob isa gara boodaa isa gara duraa caalaatti in eebbise. Ameen. Waaqayyo bara jireenya Iyyoob isa gara boodaa irra caalaa maal godhe in eebbise. Inni gara booda darbe maalidha? Dachaa tokkodha. Inni gara fuula duraa dhufu garuu dachaa lama ta'eera. Gaalonni isaa saawwansaa wanta inni sirraa qabu laala. Dubbisaa kutaa macaafa qulqulluu kana. Dachaa tokkoon hin dhufne dachaa lamaan dhufe. Gaafa kadhannaan keessi raawwatu waan ati barbaaddutu dachaadhaan si dhufa. Baay'eedhaan hin argitu dachaadhaan argita. Kanaaf dachaan kadhannaa keetii si dhufeera. Dachaan mul'ata keetii si dhufeera. Dachaan eebba keetii si dhufeera. Dachaan waan ati barbaaddu si dhufeera. Maqaa Yesuus Kiristoosin sagalee kana kan dhageessan Waaqayyo ganama kana bakka jirtanitti lafa jirtanitti har'a nan dubbadha nan jedha. Maqaa Yesuus Kiristoosin kadhannaan kee kun maal si ta'eera si raawwatameera. Nama amantiidhaan harkaa fudhatuun barbaada. Amantiidhaan hin kadhadha Waaqayyoon.
si raawwatameera maqaa Yesuusiin. Lafa jirtutti si raawwatameera. Biyya keessa jirtutti si raawwatameera. Qilleensa keessa jirtutti si raawwatameera. Addunyaa alaa keessaatiif raawwatameera. Har'a namoonni baay'een beelaan dhumaa jiru. Namoonni baay'een rakkinaan ilaarasuu kabaraa jamanto. Namoonni baay'een rakkina duwwaa mitiidhaan. Namoonni baay'een dhukkubsatanii siree tuucisanii waan qallabaman dhabanii waan isaan gargaaru waan isaan eeggatan. Haleluuyaa. Namarraa yoo ta'e namni immoo waan isaaniif godhu dhabee ofiisaa fuudhee waan ofiif of godhu dhabee kan rakkachaa jiruuf Waaqayyo ganama kana lafa jirutti kadhannaa namootaa akka inni dhaga'uuf, iyya namootaa akka inni dhaga'uuf, beela warra beela'anii jiranii akka dhaga'uuf, hidhaa warra hidhamanii jiranii akka hiikuuf Vila raba shima mando bara labado nama nan kadadha Waaqayyoon innis kadhadhaa isiniif hin kennamaa waan jedheef ganama kana nan kadhadha maqaaleen Yihuudaa Yesuusin. Dhalli namaa lafa kana irratti rakkachaa jiru. Dhalli namaa lafa kana irratti du'aa jiru. Dhalli namaa lafa kana irratti beela'aa jiru. Dhalli namaa lafa kana irratti qullaa ta'ee maraatuu ta'ee jooraa jiru. Dhalli namaa jaamee goophoo ta'ee naafatee karaaf kallattii dhabee kan jooraa jiru. Kaan fayyaa ta'ee kaan fayya dhabeessa kan ta'e maqaa Yesuus Kiristoosiin kaan daldaleetu jiraachuu beekuu kaan daldala kan dhabe. La bara baba shima mando bara la badana makia manto bara la badona makia. Humna dhiiga oolichaatiin ganama kana waan inni kadhate waan inni si waammatee manaa bahe waan isheen itti si waammattee manaa baate maqaa Yesuus Kiristoosiin ganama kana nan ajaja nan dubbadha. Har'aa jalqabee namni kamiyyuu rakkina hamaa keessaa butamee haa ba'u. Sodaa hamaa keessaa butamee haa ba'u. Yaaddoo hamaa keessaa butamee haa ba'u. Haleluuyaa. Namni kam harka keetiin uumame, namni harka keetiin alatti uumame hin jiru. Oraa baashii mamandoo baaraa labaadu kan harka keetiin uumametu baay'een rakkachaa jira. Baay'een baratee barumsa xumuree sammuu guddaatuu qabu. Sammuudhaan deebi'ee xinnaatee maraatuu ta'ee bakkee keessa jooraa jira. Uffata ofirraa gatee qullaa jooraa jira. Labaraa baashii mamandoo baaraa labaadoo namaa kiyaa. Har'a waa tokko si kadhadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kadhannaan dhaloota kana wajjin kadhadhu. Kadhannaan saba kana wajjin kadhadhu. Waaqayyo ganama kana dhaga'i. Nuuf dhaga'i dhageessaa. Nuuf dhaga'i. Kan beela keessaa baasi. Kan rakkate rakkina keessaa baasi. Maqaa Yesuusiin ati gattee nama hin gaddu. Oraa bashima mandu gattee nama hin gaddu. Dhiistee nama hin dhiiftu. Invaloo baaraabaa. Elora labasfera labadona makiamanto. Ora labashibarona doba geeta basfara labaduna majima manda. Maqaa Yesuusiin ganama kana nan dubbadha. Namni rakkate rakkina keessa haa ba'u. Maqaa Yesuusiin nan jedha. Har'a ganama kana furtuun harka waaqummaa keetii habanamuuf kan itti cufametti, habanamuuf kan rakkatee jirutti, habanamuuf humna rakkinaa keessaan butee baasa. Sagaleen kun sagalee gammachuuti. Sagalee warra yeroon itti dhume dhufee yeroo itti dhumetti haaressudha. Sagalee bara dullumaa dargaggummaatti deebisudha sagaleen kun. Eevola rasika bara bajoma. Sagalee waan tokkitti hin jirre dachaa godhe eebbisudha sagaleen kun. Maqaa Yesuusiin ganama kana. Afurri xonqaayi akkaawuntii namaa, boorsaa namaa, gola namaa, jireenya nama abaare duwwaa namaa godhe. Eevola rabas para labadoo nama. Eebbi mana xonqaayi keessatti wal ga'ee eebbi mana ijoollee Waaqayyoo keessaa dhabame har'a jooraa kan jiran maqaa Yesuusiin ati isa xinnoo guddaa godhe eebbisu beekudha. Qurxummii 2 buddeenni 6 nyaachiftee lubbuu 5,000 irraa hafaasaayyu. Ora la bara bashima mandora la badona makia bara la badana makia. Irraa hafaasaa isaanitti agarsiifte ganama kana maqaa Yesuusiin Itoophiyaa keessa kan jiran, biyya bakkee biyya alaa keessa kan jiran,
ilaala fa sagaleen kun itti dhaga'amaa jiru nan dubbadha humna dhiiga oolichaan jireenya irra hafaa jiraatu bara sassatinaa keessa kan jiraatu namni bara sassatinaa bara abaarsaa keessa kan jiraatu namni abaaramee kan jiraachaa jiru har'a abaarsa zariif maanzarti abaarsa zariif maanzarii humna dhiiga oolichaatu kaaseera sirra abaaramtee kan jirtu abaaramtee bakkee takkatiin baane kan godhe abaaramtee bakkee wajjin wal akkana agarre kan godhe maqaa Yesuusin abaarsa jala butee si baase ba'a abaarsa jala ba'a abaarsa xonqaay jala eebbi mana xonqaayitti wal ga'e yeroodhaaf maqaa Yesuusin har'a guuramee dachaa lama sadii mana keetti wal haaseeru gola keetti wal haaseeru oraabaa hojjettee humna keen ala kan taate dafqitee dafqa keen ala kan taate maqaa Yesuusin eebbi wal guuree mana kee aduuf eebbi wal guuree dachaa lama mana kee aduuf dachaa lama mana kee aduuf dachaa lama akkuma Iyyoob eebbi dachaa lama mana isaa seene mana keessa dachaa lama seenu haseenu maqaa Yesuusin haseenu maqaa Yesuus haseenu eebbi haseenu nagaa haseenu ulfinni maqaa Yesuusin har'a xonqaa yarkaa eebbasii fuudheef digimti harkaa eebbasii fuudheef cibaara harkaa eebbasii fuudheef gomattuuf tolchattuu harkaa eebbakee sii fuudheef sii fuudheera eebbakee sii fuudheera eebbakee sii fuudheera eebbakee sii fuudheera eebbakee humna dhiiga oolichaan sii fuudheera eebbakee humna dhiiga oolichaan har'aa kaasee kadhannaan kee geeddaramaa ta'u jilbi kee gara Waaqayyootti arrabni kee gara Waaqayyootti yaanni kee gara Waaqayyootti haa deebi'u maqaa Yesuusin 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 humna addaa isinitti dheera hafuura addaa isinitti dheera humna dhiiga oolichaan isinitti dheera of danda'a kaaba kibba baalixa kan jirtan of danda'a waldaa ifa waaqayyo addunyaa keessa kan jirtan of danda'a sagaleen kun of siyaa dandeessisu sagaleen kun nama galataa siyaagu sagaleen kun nama moo'ichaa siyaagu sagaleen kun dirree galataa irra siyaadhaaf sagaleen kun dirree moo'ichaa irra siyaadhaaf humna dhiiga oolichaan siinaadhaaf humna dhiiga oolichaan dhaabbadhu humna dhiiga oolichaan har'aa jalqabee kadhannaa kootu dhaga'ame kadhannaa kootu raawwatame kadhannaa koo deebi argate kadhannaa kootu ija godhate kadhannaa kootu humna godhate jettee dhalootaaf dhugaa akkati baatu Waaqayyo isa amanteef galateeffannaa akkati qopheessitu har'a kaasee arraba kee irra kaa'eera dhiiga oolichaan arraba kee irra kaa'eera humna dhiiga oolichaan gooftaa dubbii kana nu dhageessin si haa galatu waan nu eebbifteef ulfaadhu bara jireenya keenyaa nuuf eebbisi maqaa leenca Yihuudaa maqaa Yesuusin ameen eebbifamaa Waaqayyo isin eebbisu. Anatu subekan kananam beku Ototina kudani chupuko nake Hararana kote na bitte madana Halinani debisa garuma ke kana Halinani debisa garuma ke kana Faisako kan forif kan fura eda jirta tenabra Faisako kan forif kan fura Yesus